Egaa haaromsi aadaa Oromoodhaa tarkaanfii mootummaan naannoo Oromiyaa iddoowwan caba kaleessaa biyya kana keessatti turan suphuudhaaf fudhatedha. Akkuma isin kanaan dura beektanis haaromsi aadaa Oromoo muuxannoowwan biyyoota garaagaraa qooddateeti kan inni hojiitti seenee keessattuu biyyoonni rakkoowwan hawaasummaa isaanii quunname rakkoo diinagdee rakkoo siyaasaa isaan quunname keessaa bahuudhaaf mala dhahatan keessaa tokko haaromsa aadaati. Haaromsi aadaa kun jijjiirama bu'uuraa aadaa siyaasaa keenya irratti, aadaa hojii irratti, aadaa qusannaa irratti, sirna nyaataa keenya irratti tootaalii waliigala jiruuf jireenya hawaasa kanaa gara jireenya qananiitti ceesisuudhaaf kan nuti fudhannu. Haaromsi aadaa yeroo tokko tokko namoonni akka isaan itti hiikanii haaromsa sasa kan aadaaf biiroo aadaaf turizimii hedduu hojjetamutti fakkaata. Sana miti. Tootaal sooshaal riistiraakchir gochuu barbaadeetiniiti. Jechuun jireenya hawaasummaa kanaa akkaataan jireenya keenyaa, akkaataan guddisa daa'immanii, akkaataan aadaa qusannaa keenyaa, akkaataan itti baadiyyaa keessatti jiraannu, akkaataan ijaarsa mana keenyaa, akkaataan nyaata sirni nyaata keenyaa, akkaataan siyaasa keenyaa akka itti jijjiiramu taasisuudhaa fi diinagdee ceesisuu keessattuu gahee guddaa kan taphatu waan ta'eef mootummaan haaromsa aadaa kana labsii bara darbee geggeeffameen kan hojiitti saname. Kanaaf Chaayinaan bara 1966 isinii kaasuudhaaf rakkoo guddaa hamaa keessa turte baay'ina ummataatiin addunyaa irratti sadarkaa guddaa qabdi. Ummati ishee garuu dhibaa ture. Ummata haganuma lagarra deemee waanuma argee nyaatu, biqilootuma argee nyaatu aadaa hojii baay'ee dadhabaa kan qabu ture. Haaromsa aadaa Mao Zedong isaan inumaayyuu haaromsa aadaa otoo hin ta'in kaalchiraal riivolushiniin immoo humnaan deema. Kana jijjiiruudhaaf Chaayinaan namoota miiliyoona 29 fixxe. Biyyi Jaappaanis jijjiirama irra fiddu kana keessa geggeessuudhaaf. Afrikaa keessatti amma isinii kaasuuf Muhammad Gaadaafiin odoo hin du'in biyyi Liibiyaa akkuma beektan gammoojjii hamaa keessatti argamti. Biyya sana lafa gammoojjii hamaa kana bishaan jallisanii aadaa hojii naannoo sanaa jijjiiranii uummanni sun gammoojjummaa irraa gara magariisummaatti akka ce'u lafa kaleessa ashawaadhaan beekamu qamadii irraa oomishuu danda'u. Aadaan biyya sana keessatti aadaan ofii hojjetanii akka jijjiiramu. Liibiyaa keessatti namoonni baay'ee waan albuuda qabduuf, waan warqii qabduuf kan inni jijjiiramte yookaan boba'aa qabduuf jedhee yaada. Sana odoo hin taane aadaa saba sanarratti Muhammad Gaadaafiin uummata sana ceessuuf taasisedha jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti jijjiirama asitti inni tokko haaromsa aadaa taasisan malee akkaataa itti dargaggeessi yeroo ammaa kana qabeenya naannoo isaatii dhiisee gara magaalaatti deemaa jiru. Risoorsiin naannoo isaa jiru naannoo isaatti silaa ga'aatu jiru aadaa hojii dadhabaa qabaachuu irraa kan ka'e sirni barnoota keenya mataan isaa biyya kana keessatti kan wal madaalu miti. Fakkeenyaaf namni yuunivarsiitii irraa agirikaalchariidhaan digirii fudhatee bahu qonna abbaaf haadha isaa baadiyyaatti hojjetan deeggaruu hin danda'u. Maaliif akkaataan nuti barnoota barannee kaarikulamiin biyya alaarraa koppii ta'ee dhufe kun isa kana waan hin deeggarreef kaarikulamiin nu fakkaatu waan hin taaneef haaromsa aadaa kana keessatti kaarikulamiin biyya kanaa gara beekumsa biyya kanaatti akka xiyyeeffatu taasisuudhaaf egaa toora xiyyeeffannoo 5 qaba. Toorawwan xiyyeeffannoo haaromsa aadaa kun beekumsa oomishuudha. Beekumsa oomishuu jechuun aadaan kana booda biyya kana keessatti ka'umsi beekumsa jedhamu knowledge kan jennu sun beekumsa biyyaa akka xiyyeeffatu ta'uu isaati. Kan ammoo maaliin mirkaneessan yaadama biyya bulchurraa ka'eeti. Biyyi kun paartii biyya bulchaa paartiin yaadama biyya keessaa hin qabboote akkuma sirnoota darbanii akkuma bara dargiidhaa sooshaalizimii biyya Raashiyaatti koppii goone akkuma bara Ihaadegiin immoo kaapitaalizimii biyya alaatti koppii goone akkuma bara sirna Haayile Sillaaseedhaa fiwdaalizimii gara biyya alaatti koppii goone biyya kana jijjiiruun hin danda'amu. Kanaaf ka'umsi yaadama baay'ee paartii biyya bulchuu ida'amuu akka ta'u irraa ka'eeti. Biyyi kun ida'amuun maal of keessaa qabaa? Indijiinas nooleejii of keessaa qabaa. Indijiinas nooleejii irraa akka beekumsi qabu. Mana barnootaa keessatti kaarikulamiin biyya keenyaa kana booda beekumsa biyya Itoophiyaa keessa jiru. Aadaa qonnaa Itoophiyaa akka baratan ijoolleen. Aadaa hojii sibiilaa Itoophiyaan qabu kanaan dura. Aadaa uffata dha'uu Itoophiyaan qabdu akka kaarikulamii akka ta'u. Aadaa hojii suphee beekumsa Itoophiyaa keessa jiru kan mukaa kan ijaarsa manaa Itoophiyaan dur qabdu sun kaarikulamiitti akka makamu taasisuun barbaachisaa ta'a. Sirna haqaa siyaasa keenya jijjiiruudhaaf barnoonni sirna gadaa, barnoonni safuu, barnoonni dhaloota immoo kalaqatti jajjabeessan akka dhaweessummaa kuni kaarikulamii ta'anii akka bahan ta'e jechuudha. Akka yaalii haaromsa aadaatti fayyadamaa turre isa kana. Kana giddu galeessa godhatee beekumsa oomishuun isa kana. Diinagdee ceesisuutu immoo jira. Diinagdee ceesisuu keessa maaltu jira? Inni jalqabaa qorqalbii jijjiiruudha. Aadaa hojii jijjiiruu. Dhaloota aadaa hojii jaallatu.
dhaloota hojii hin filanne, dhaloota qabeenya naannoo isaarraa diinagdee oomishachuu danda'u. Bishaan biyya kana keessatti baay'eetu yaa'a. Oromiyaan magariituudha jenna. Garuu anis dargaggeessi na fakkaatan baay'een isaanii irraa jireenya gadadoo keessa jira jechuudha. Kun aadaa hojii keenya keessatti nuyi diinagdee irratti hojjennu baay'ee. Inni lammaffaan caaseffama diinagdee duukaa deemuudha. Caaseffama diinagdee kan jennu kuni kaleessa horsiisa horiitiin, kaleessa adamoodhaan, kaleessa qonnaadhaan warri keenya sangaadhaan qotanii jiraachaa turaniiru. Har'a sun hin danda'amu. Baay'inni uummataa dabalee jira. Jireenyi qaala'ee jira. Addunyaan immoo teekinooloojii ta'e. Har'a kanaaf caaseffama jijjiiruun kuni kan kaleessa qonna looniitiin qonnu har'a makaanaayizdi faarmeetii jijjiiruu qabna. Aadaan qonna keenya gara kanatti deebi'uu qaba. Kan kaleessa guyyaa hojjennee galgala rafnu sana halkaniif guyyaa hojjechuu aadaa akkasii kana godhachuu qaba. Inni kan biraan immoo kan kaleessa ganna qofa hojjennee ji'a 9 guutuu immoo isa ganna hojjenne nyaachaa baane sun hafee gannaa bona jallisiidhaan hojjechuun aadaa kanatti dhufuudhaan diinagdeen akka ce'u taasisu. Toora xiyyeeffannoo lamaffaan kan. Inni sadaffaan aadaa irratti hojjetamu. Inni tokko aadaa Oromoo kana akka inni diinagdee misooma biyyaa tumsu taasisuudha. Fakkeenyaaf manni murtii aadaa sirna haqaa tumsaa jira. Barnoonni sirna gadaa guddina daa'immanii dhaloota beekumsa biyya isaanii irratti hundaa'an akka inni tumsu taasisaa jira. Buusaa Gonofaan yeroo waggaa 5 booda hoo xiqqaate waggaa 5 booda gara Awurooppaatti qamadii erginaa gara Awurooppaatti maallaqa erguudhaaf yaadama sana hundeeffatee kan inni yeroo ammaa kana Buusaa Gonofaan itti adeemaa. Tajaajila lammummaa, gaachanni sirnaa, nageenya mirkaneessuudhaaf hojiiwwan kanatu jira. So aadaa Oromoo hafan keessaa maalitu tarsiimoo misooma naannoo keessa galchinaa? Fayyaa irratti fakkeenyaaf qoricha aadaa hin jira. Raaga qilleensaa irratti astiroonomiin kanaan dura Oromoon fayyadamaa ture hin jira. Dhimmoonni hafanii garuu immoo misooma naannoo kanaa keessatti nu dabalamu jenna aadaa Oromoo ceessuudha. Inni sadaffaan aartii irratti. Aartii irratti hojiin hojjetamu keessattuu aartiin biyyoota baay'ee keessatti akkuma isin beektan Ameerikaa Hooliwudii fudhachuu dandeenya. Biyya Ameerikaa oduu qorqalbii namaa keessatti Ameerikaan hin dhufin Hooliwudiin dhufe. Hooliwudiin bakkeewwan Ameerikaan itti deemte hundumaatti guddummaa Ameerikaatiin akka xumuramu taasisa. Guddummaa biyya sanaa lafa kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf Veetinaamiif Ameerikaan waraana sana irratti yeroo turan Ameerikaan hin mo'amte. Garuu Hooliwudii irratti fiilmiin sun akkaataa inni itti deebi'ee waa'ee waraana sanaa labsaa ture. Ameerikaa guddummaa isheetiin. Ameerikaa isa har'a teekinooloojii isa irra geessu kana waggaa 200 dura fiilmiidhaan hojjetaa turan. Hindii Maazir Indiyaa. Maazir Indiyaan biyya Hindii kana beekumsa biyya ishee aadaa guddaa akka qabdutti biyya Hindii kana fakkeessee sammuu namaa keessa kaa'e. Biyya Hindii keessa rakkoo guddaa jira. Diinagdeedhaan namni garaagarummaa garuu immoo qorqalbii keenya keessa kan jiru Hindii bareedduu, Hindii aadaa isaanii jaallatan biyya Hindii diinagdeen baay'ee ceetetti nu kaa'anii jiru. Hooliwudiin akkasumas Naayijeeriyaas fudhachuu dandeenya. So aartiin biyya keenyaa aartiidhuma fincilaa ta'ee akka nafne, aartiidhuma boo'ichaa ta'ee akka nafne, aartii jijjiirama fiduu danda'u, aartii maqaa gaarii Itoophiyaa ol kaasu, aartii maqaa gaarii uummata keenyaa ol kaasu. Kan akka Tsaggaayee Gabramadiin liitireeshariin isaa akkamittiin biyya kana keessatti akka mul'ataa ture. Kana booda guddummaa biyya isaanii akka faarsu. Biyya Gaanaa keessatti aartiin liitireeshariin kanaan dura taate Chinua Achebe fa'aa kaasuun hin danda'amu. Akkaataa isaan beekumsa Afrikaa, beekumsa Naayijeeriyaa fa'aa addunyaatti beeksisaa turan waan guddaadha waan ta'eef aartiin keenya gara sanatti akka deemu taasisu. Inni xumuraa miidiyaa fi koominikeeshiniidha. Biyyi kun biyya sabdaneetti, aaddaneetti, afdaneettiidha. Haaromsa aadaatiin biyya kana biyya qeenxee irraa gara walootti fiduun barbaachisaadha. Kana fiduudhaaf immoo seenessa irratti hojjetamu. Miidiyaan biyya kana keessatti hojjetu hundumtuu karaa kana yaada kana giddu galeessa godhateen akka hojjetu. Seenessi biyya kanaa biyya addunyaa kanarra kan jiru hundumtuu ka'umsi isaa nama lama addaa mifee waan. Inni kun immoo sababoota garaagaraatiin daayiversitiin dhufeera. Daayiversitii kana akka gaariitti qabannee daayiversitiin akkatti kabajamuu danda'u irratti. Sabdaneessummaa, afdaneessummaa irratti akkamittiin waliin jiraachuun hawaasaa akka jabaatu irratti seenessa irratti hojiin hojjetamu isa kana. Inni lammaffaan sirni miidiyaan biyya kanaa ittiin uwwisa isaa qabiyyee isaa hojjetu karaa biyya kana guddummaa isaa agarsiisuu danda'u. Akkuma BBC waa'ee biyya Ingiliziidhaa guddummaa isaa yeroo baay'ee dubbatu. Akkuma biyyoonni biraan miidiyaa gurguddaan addunyaa kana sammuu namaa jijjiiraa jiran miidiyaaleen biyya kana keessa jiran isa kana gochuu barbaachisa. Inni kan biraan biraandingiidha. Biraandingiin biyya kana keessatti gahee guddaa taphata. Magaalaan naannoo kana keessatti kuufama qabaniin fakkeenyaaf magaalaan Adaamaa konferensi turizimiidha.
Isa kana qabattee akkamittiin biraanda'uu dandeessi? Bishooftuun magaalaa Seven Lakesiti. Isa kana akkamitti biraandeessuu dandeessi? Jimmaan ogummaa maaliitiin qabeenya naannoo Jimmaa jiru maaltu jira kan biraandeessuu danda'u? Isa kanaa fi sirni dhaadheessa magaalota keenyaa kun halluuwwan gamoowwan magaalaa keessatti ijaaraman mataansaa karaa biyya kana keessaa fakkoommii biyya kanaa lafatti qabsiisuu danda'uun akka hojjetamuuf yaadamni haaromsa aadaa Oromoo isa kana qabateetu yeroo ammaa kana baadiyyaa ammayyeessuudhaan wal qabatee kanuma jireenya baadiyyaa jijjiiruu qananii jireenyaa mirkaneessuu jedhu sun hojiiwwan gara 67 ta'an seektoraalii naannoo Oromiyaatiif qoodamee gara hojiitti galamee jira. Haaromsi aadaa kun egaa ammatti jijjiirama isaa kaasuu hin dandeenyu. Yeroo ammaa kana jalqabbii hubannoo uumuu maaliif haaromsi aadaa kun gaafa dhufu falmiiwwan gurguddaa ture. Haaromsi aadaa Oromoo gaafa dhufu mootummaan badhaadhinaa aadaa Oromoo gara balleessuuf deemaa jira, sirna Oromoo balleessuuf deemaa jira kan jedhamus falmii guddaan ta'aa tureera. Isa kana qorqalbii hawaasaa haaromsi aadaa maal irratti akka xiyyeeffatu giddu galeessa godhatee akka deemamu ta'ee jira. Istilaa hanga ammaatti falmiiwwan hawaasa keessa jiran rakkoo hubannoo irraa kan ka'e bal'aa jira. Bara darbee waggaarraa akkasii kana kan hin labsame haaromsi aadaa kun bara darbe keessatti hubannoon hanga ta'e hooggansaaf kennamee jira, miidiyaadhaaf kennamee jira, artistootaaf kennamee jira, abbootii amantaa kanaaf kennamee jira. Hanga aanaattis deemee gadi bu'ee kennamee jira. Garuu hubannoon uumame baay'ee xiqqaadha. Istil haaromsa aadaa gaafa jedhamu waanuma haaromsa sirna gadaa, haaromsa irreechaa taasifamu isa kanaan wal qabsiisa namni. Haaromsa aadaa jechuun akkuma duratti isinii kaasisuun jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf gama diinagdeetiin gara hawaasummaaf siyaasaatiin jijjiirama hunda galeessa fiduudhaaf jireenya qananii nuyi barbaannu sanatti hawaasa keenya ceesisuudhaaf akka tooftaa tokkotti fayyadamne qorqalbii hawaasaa dammaqsuudhaaf kan godhuudha. Isa kana jechuudhaaf immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Kanaaf irra deebi'amee mootummaan naannoo Oromiyaa bara kan hubannoon hanga afooshaatti akka kennamu taasifamee jira jechaadha. Ganda bira darbee afoosha irrattis waa'een haaromsa aadaa kun akka lafa qabatu. Akkaataan itti nuyi mana ijaarru, akkaataan nu qulqullummaa naannoo keenyaa eeggannu, akkaataan nu qulqullina dhuunfaa keenyaa eeggannu, mandara yookaan qe'ee qulqulluu uummachuu, mana gaarii ijaarrachuu, gamoon xiqqaas haa taatu akkaataatti qulqullinni ishee qabamtu kun haaromsa aadaa barbaada. Fayyaa hawaasaatiin wal qabatu. Sirna nyaataa keenya. Sirna nyaataa waanuma arganne qofa nyaachuu akka hin qabne. Sirna nyaata madaalawaa sana waanuma humna qabnuun nyaata madaalaan akkamitti nyaatamu akka danda'u taasisu. Dhaloota irratti hojiiwwan hojjetamu kun gadi bu'ee hanga afooshaa irratti, iqubii irratti, diirratti dhimmi kun akka lafa qabatee dubbatamu taasisuudhaaf yeroo ammaa kana sochiin jalqabame gaariidha. Hubannoon fedhiin hawaasaas eeguu hubannoo kana hubate immoo yaadamni haaromsa aadaa kun jijjiirama hawaasaatiif akka ta'e, doofummaa balleessuuf akka ta'e, namni harkaan hanga ammaatti mallatteessu akka hin jiraanne, duula barreessuuf dubbisuudha. Abbootiin keenya, haadhotiin keenya kana booda akkuma beektan appilikeeshiniidha amma sirni waan amma maallaquma irratti maallaqni haardi koppiin dhabamaa jira. Amma maallaqi tiraanzaaktaa. Namni moobaayiliitti fayyadamuu akka hin dandeenye gabaa keessatti hirmaachuu akka hin dandeenyes rakkoo guddaan dhufaa jira waan ta'eef isa kana keessatti immoo namni tokko barreessuu dubbisuu danda'uudha qaba. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti humni dubbisuudhaaf barachuu danda'u persentii 47 qofa irra jira. Hawaasni baadiyyaa baay'een istiil hagammaa persentii 56 ol dubbisuu barreessuu danda'u jechuudha. Naannoo Oromiyaa kana qisuma naannoo Oromiyaa kanatti kan Itoophiyaa wajjin wal fakkaata averejin isaa. Keessattuu kan inni amma jedhu kun persentii 47 kan inni jedhu kun kan naannoo Oromiyaati. Kana jechuun addunyaan gara ammayyummaatti deemaa jirti. Nuti immoo humna hawaasaa hin baranne amma kana qabannee humna dubbisuuf barreessuudhaan moobaayilii fayyadamuu hin dandeenyu ta'e salphaadhumatti fakkeenya tokko kaasuudhaaf gabaa dhaqanii daldalatanii galuudhaaf rakkatu jechuudha. Maallaqni moobaayiliidhaan tiraanzaakti ta'a. Kana jijjiiruudhaaf aadaan dubbisuuf barreessuu keenya akka jijjiiramu duulli hin jalqabamaa jechuudha. Ammas jalqabamee jira. Duula gannaatiin barattoonni yuunivarsiitii irraa galan, barattoonni haayiskuulii irraa deebi'an, barattoonni humna qabaatan immoo harmootii keenya abbootii keenya barsiisuu danda'an duula yeroo gabaabaa keessatti godhamee kun kan keessaa qabamu ta'a. So hubannoon akkasii kun uumamee haaromsi aadaa mana keessatti kan dhufu ta'uusaa. Haaromsi aadaa kun waa'ee abbootii gadaatiin kan wal qabatu odoo hin taane waa'ee irreechaatiin wal qabatu sun akkuma jiru ta'e kaayyoon isaa garuu doofummaa biyya kana keessatti balleessuudhaaf kan gadeeffate waan ta'eef akkaataa inni itti hordoffiin taasifamaa jirus waajjira paartiitiin hoogganama. Akkaataan qabiinsa isaa hanga ammaattis waanuma gaariidha kan jedhu kaasuufi.